Sooressaa fi hiyyeessa. Sooressoomaan ta'uu inni abbaa qabeenyaa ofiif jennee dhannee balbala isaa teenya. Saala gaafachuun ni barbaachisa? Maaliin adda baafanna? Isin caalistanii qoosuu barbaadda fakkaata. Saalaan si gaafadhani foormiin gubbaadhaa dhufee akka foormiin jedhutan kuutan. Foormiin yoo jedhe maal taaree salaaltu moo guutte caaliste? Gaafachuun barbaachisaadha? Ani waan hin beekun qabu dubbiin baay'isini foormiin gubbaadhaa dhufee foormiin guutaadhaan. Saalaan itti mi saalaan itti himamu? Durba ka. Durka. Maal maal? Maaliin adda baasnare? Adda baasuudhaaf yeroo nu gaafata. Indeet baminaachuu? Attamitti jirtu? Indeet baminaachuu? Attamitti jirtu? Hataa baluski. Wanti qaata ta'ame. Rilaaks arginu minni maal? Kilaaksii gochaa baranna. Tilaantinnaa maataa? Kaleessa guyyaa Iyyee nabbar. kaleessa nan dhaabbadhan ture. Inni iqirtaa arguullinyinaa? Hundi keessan dhiifama naa godhaa. Ingilizanyaan ommi qallan? Biyya Ingiliziittan salphadhee dhufe. I am happy there. Achitti baay'een jeeqame. I am very happy there go. Baay'een jeeqame achitti nan kufe. In creativity of the bull. Kunoo akkas amma sammuun koo darbutti na ga'e. Ha. Then Achitti in jacket of the bull in car of the fish. jaakkeettii tokko nan waggaa 7 jiraadhe. Then where I can go off in car. Abukaadoo tun nyaachaa jiru. Then fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini itti wanni erganu daangeessani barii turee bulbul farda badaa caalu wanni farda waan fardaa sobtacha keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'esan farda hatame beetta eentati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta. Safara kana mana kan kaibetu. Yesus. Echun yo betta desi gawachwa. Mari bago. Eshi ko ka to kosh. Abadas. Echun yo betta yebetu te jonda karana kapsisadi. Akka gootu. Kunoo mana kana. Kunoo takana. Desa kana seeni. Mana kasimide wanti mana dawoderani. Bakka kana akkasuma keessa jira dawoosaa keessa seeni. Afaan Oromoo lakkaa akka gaarii beeyta moo jechuma kana beeyta? Lakkii hundaa'uun hin beeka. Eega hundaa'uu beeyte afaan Ingiliziis beekuun ooltu haa. Ingilizii moo? Namni Ameerikaa amma 5 taa'eef dhibeemi. Oksifoordiin barreesse. Eega akkas taateefu ijoollee xiqqoo afaan Ingiliffaatiin maal jaaniin? Amma ati gaafii ettee gaafii kana guna gaafattu. Waardiyaan mana keenyaa ni deebisaa bar. Maal himmaati? Haaya naa himi rakkoon qabu. Daa'ima xiqqaa jettee? Daa'ima xiqqaa maal jaaniin afaan Faranjiitiin? Yeroo dura dhalatu. Guudura dhalatu. Beebii ma jaaniin beebii. Haaya hoggaa xiqqoo ol guddate hoo? Second beebii jaaniin. Haaya yoo hoggaa ammaas xiqqoo daran ol guddatu hoo? Big baby jaaniin. Haaya hoggaanii fi yuunivarsiitii seeni hoo?
سلا Sooressaa fi hiyyeessa. Sooressoo maan ta'uu inni abbaa qabeenyaa ofiif jennee dhannee balbala isaa teenya. Haasaa sooressaatiif sagalee ciranna otuu firan ta'iin firooma imanna. Gabaan isaa ho'aa jaalalli isaa guddaa tokko lama miti firoonni isaa hunda. Hiyyeessadha malee inni qofaa jooru ongee rakkinaatiin kan maddiin isaa qooru. Haasaa hiyyeessaatiif namnuu gurran kennu. Gaarii yoo hojjetes gaarii hojjete hin jennu. Hiyyeessa rakkataa nama ganda keenyaa oduu du'a isaallee torbeetti dhageenya. Yes or no question. At opinion bakbuut moo Oromoo bakbuutu. Maal jechuudha kun? Hallamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte imta talleen tataan jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenyaaf akkamitti exclusive ta'a? Yaa reefa amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka fi buufati. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuuni ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gize iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu. Fakkeenyaaf asini yoo dhimmi wanni dhimma Oromoo uummata Oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessitee waan kan mormit fan argin. Maal jechuudha kun? Arsiira sirbantaani bakka waan nama aarsu hojjete riikardiin harkaa saqqaleera maaliif garuu sirba akkana bareedaa kan hojjette nama Oromoomatti waan bareedaa qaba Oromoo keessaa maddee kanaaf amma beessa kee jala hoora sana baddaa keessa kaata